وسلم يا رب العالمين على نبينا رسولا مبينا مقا ربي تنجل بسم الله لم يزان جلال الحمد لله كربي نفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجتا challenge shee ibsaa jechuun challenge ummata islaamaa guutuudha jechuudha akka yaada kiyyaatitti kana jechuun challenge amma qophaa'e kana warroonni anallee na hordoftanii ustaad ibsaa jechuun nama akkaan nu jaalannu nama miinaa guddaa amantii islaamaa keessatti taphatanii waa irraa baranneedha. Kanaafuu challenge amma qophaa'e kana asirratti meeshiin isinii godha akka follow gootan guyyaa 5 keessatti follow kana akka goone bootee geessine challenge kun ammoo kan isaanii qophaa'e istiidiyoo ittiin bananii namoota garagaraa achirratti qopheessanii waan guddaa dalaguuf waan deemaniif kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Ustaaz Ibsaa jechuun nama akkaan an jaaladhu akkaan an kabaju carraa kana argadhee har'a isaan bira dhaabadhee wajjin haasa'u baay'ee tokko desne jedhee jira. እኛ ተዘጋጅተናል በአላህ አንድነት በተውሂድ አምነናል መልእክተኛነቱን ምስክር ሰጥተናል። Laffaaf ammoo haala duraanii haala maanuwaalee sanirraa jijjiirree haala dijitaala ta'een meeshaa muraasa hanga 6-7 irraa waan namni barbaadutti yeroo gabaabduu keessaa waggaa guututti guddisuuf kaayyeffannee dhufne. Kun ammoo kan ta'u nu qofaaf osoo hin taane hawaasa keenya kan beekumsa qaban ogummaa namni akka raayyaa abbaa maccaa jedhe sanii maal jedhee qabeenya jechuun uumamaan markaa qabu humna looniif ogummaa keessaa tokko hin dhabu akka namisan namni hundinuu nama nu duuba jiru miti namni bakka kana gastii kana keessa jiru qofti waan bal'aa harkaa qaba kun humna qaba kun ogummaa qaba kun dandeettii waa ibsuu fi waa dubbachuu qaba akkanaa kan osoo hin taane kanaaf yaadni keenya kana fakkaata. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ibsa gaariin olaattan irratti galatoomaa ulfaadha. Keessummoota hedduutu tarree galeettiin as jalatti argama. Keessummoota san keessa nama dura arriin tuyxe nama arrii qabu jechuudha. Isa dursinaa as keessaa Ziizoo Baalee nan fakkaata. Ziizoo Baalee yoo qilleensarra jiraate namni garii mobaayiluma isaatu online irra jira malee inni offline irra jira. Yoo jiraate dubbadhu yookiin immoo Shariif Hussein Bayaan Abdallah ibsishaa ijoollee jajjaba asirraa qabna. Namoota osoo nutiin ajajin osoo nutiin dubbisin ofumarra dhaabbatanii gammachuu simatanii gammachuu san fuudhanii hawaasaan gahan hunda keessa rabbiin isinirraa haa jaallatu. Mee Ustaaz Shariif abbaa nash sagalee kiiloleeti bareedaadha. Nama raayyaa abbaa maccaa sagalee kiyya kafeeta irra deebi'i jedheeni ijaazaa guutuu kennee fi sartifikeeta guutuu raayyaa abbaa maccaa. Mee sagalee olaan irra jiraatan nu haa bahanii. Ustaz Shariif. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuula dhokfata waan hin ta'iniif ol baya. Eshi olin baashi daqiiqa sekendii muraasa duwwanaa kennash. Sekendii muraasa dhumee bar. Gudoo fixaan jira shi. Ayyee jazakumullahu khairan. Daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtan dhaabbanni Arrayyaan peejii akkaawuntiin isaa inni sirriidha. 70 sana osoo hin ta'in isa tokkocha kana. 70 hin qabnu hara 70 baname isa du'u foloo itti guurtanii isa duniyaarra jiru foloo irraa guurtanii ummata ajaa'ibaa godhee rabbiin uumne. Isa nama ajaa'ibaa akkaataan itti fahamne namni gariin akkanumaan foloo godhaa nama duniyaarraa dabre garii yaadannoodhaaf ol kaa'achuudhaaf akka hin irraanfanne gariin warri mootummaa immoo qorannoo foloo godhaa namni kallattii gara 7-8 sababa adda addaatiin foloo gochuu danda'a. Haga Ustaaz Shariif qophaa'aniif akkaawuntiin feekii osoo hin ta'in inni dhugaa Arrayyaan isa amma na cinatti argitan kana namni maqaa isaa kan dhooyne barbaade tokko nama 250 followersi miti beek nama 250 nuu kenne. Nama bar ilmoo namaattu lakkoofsa ta'ee teknooloojiin achi keessatti ta'a malee ilma namaa nama 250 isaaf jedhee walitti qabame fudhaa uummata 200 jedhee istaadiyeemiin Addis Ababaa Finfinnee nama 50 qofa qabataa bar istaadiyeemiin Addis Ababaa ummata kana osoo istaadiyeemii guunne istaadiyeemii akka Addis Ababaa kana isa 5 jechuudha beeki nama 250 jechuun ummata magaalaa tokko
magaalaa tokko olmatti qabee namaa kennu jechuun kana jechoonni gariin galata dhaqqabu waan ta'eef rabbiin galata akka itti nama galateeffatu beeku waan itti nama galateeffatu qabu sun isa galateeffatu 250 nu kenne isa kana isinirraallee anarraallee dhaabbata rayyaanirraallee warrootan wajjin dhukkubsataa jiranirraallee guutumatti laffaatii parsantaa 50 buuse jechuudha. Garuu 50 nu hafti 50 guyyaa tokko keessatti buuse jechuudha. Isa hafte immoo akka itti guutan isintu beekaa Arrayyaan maarketii kakkuma bakka adda addaa 70 baname sun feekiidha. Isa amma na cinaa argitan kana gattu qaatiin isa kana hordofaa isin jenna ulfaadha. Ustaaz Shariif qophaa'an fakkaatanii. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mataki. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, kam jirtu ustaazii jabaattu isiniin hangafee uummanni keenya asirra jirtan iyyuu nagaan koo kabajaaf jaalalaa isinaaf dhaqqabuun jedha. Kanattaan suudhaan waa'ee dhaabbata kanarratti ani sila dhaabbata kana poosti godheen ture garaa FBT'ni irratti haasa'ee poostotee jennaan ijoolleen dhufanii koomentii irratti kana miti isa kana kaasii jedhanii koomentii irratti kan fooloowerii nama 27 qabu wayii fidanii jala kaanii ganaa immoo dhamaasanii isa kana immoo kaasee ammas gaafan isa poostotee ka'uu amma immoo laayivii dhufee jennaan edaanni kun nama 256 sila poostotee ture tasirra jira. Ajaa'iba rabbiiti gaa kunoo kanatti namni anis Arrayyaani jedhee gadi nutti yaa'aa falasaa wallaallee kanatti rakkachaa turre amma barree qabannee jirra. Kanaaf akka kana inshaallah gara kee kootiin waan narraa eegamuun waan hin dandeenye mataan miilaan dhaabbadhee fiigee gulufee gulufsiisee ani isin faana jira inshaallah. Mee sagalee namni kamuu abbaa bakka isaatti leenca mee sagaleewwan Ustaaz Rayyaan isin hayyaman san irra nu baasaa manneen nu haa hawwu ixaana sagantaa. Ayyee bismillah. صلي وسلم يا رب العالمين على نبينا رسولا مبينا مقا ربي تنجل بسم الله لما زان جلال الحمد لله كربي نوفر ابن عبد الله فلاتي موسيسي أنبياء كيساي جبرا نبي تهون يمالا فومي كان خير أمة جرمني قرآن على نبينا رسولا مبينا ربي نبراز الحمد لله أمة سادة نعم لفمه فصل وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه وإبائه وكل من نهانا وجنابه وعلينا ربي كل المسلمين على نبينا رسولا مبينا ربي نبي كنياتا خير الورى بدمو فتويرون دجرا إساني ترناني نمبو زغرا Keessa duuba tolchee barna mataara arraba qajeelchee dubbii nama qara namaaf tolchaa bara qabaannaan imaana ala nabiina rasuula mubiina. Bardiin nurgatti gara dhabu kuni habashaa seenuusaa wala duraanii Qureeshonni makkaa gara jabeenyaani. Inna kabilaal faan islaama ta'uuni nama walqixxeessuu diinii nabii kuni hundinuu jaallataa deemuusaa arganii jarri kaafiroota itti murteeffannaan alaa nabiina rasuula mubiinaa. Akkam taanu jedhan jarri sahaabootii eessatti adeemnu yaa sayyid alkawni biyya bashaa jedhamtu adeemaa jedhani mootii tokko jira bara biyya sanii najaashii jedhama nasaaraadha inni nama sin sollomu jedhan jaafariini gariin as dhumnaani gariin ajjittamnaan alaa nabiina rasuula mubiinaa. Bari jiraan awwala biyya bashaatti sahabaan isaanii biyyuma makkaatti Usmaan ibnu Affaan Ali isaa gurrate Amirri jara moo Jaafaru Saadaati booda hordofanii jarri haasidooti bakka dhabsiifnaati jettee kaate faana alaa nabiina rasuula mubiinaa. Adiyyaa fuudhanii mootii Habashaatti kan ergame Qa'ee Abdi Mulaasiiti ammas kan jedhamu ilma Rabiyaati. Dhufanii sujuudhaan mootii Habashaati mootichi Habashaa gameessa namaati. Sahaabota odeessan isatti jedhaan ergamneeti ajaan keenya ganaa alaa nabiina rasuula mubiinaa.
نجاشت مني جرياسي دوتي أري جراني نباسي بيكيتي دنيا بودي كنيا بلسو بسدمتي نسيب كدي جرانو كبجا كنكيتي ميمي أكي كدو يوسما Mantadi najashin jafari wa misagafati menati majaden idube ke sangana la nabina jaba 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 oh jafar kasere no gana sabuti nurabi bimalena magagenyadi insujudi bunya ramanurati gugubuna ke rabbi sanu khalqedi dubin jarri jare mata sarukude najashin gavade agada isati ittikarani ya rabbi jadi ol kabe kalbi nagefade emi mazayade boya kintimna nala nabina rasul mubina Azirota jare boda najashini ya jarri mushriki makara duftani wani sinna fidani barbaduani egara ke fada ya jarri duftani jaragana genu yomalu fidani utu jarri jiru najashi namane sahabutan jireni bibo kesani ta kabedani ali zini sena la nabina rasul mubina salli wa sallim ya rabbal alamin ala nabina rasul mubina صلي وسلم يا رب العالمين على نبينا رسول مبينا إلا توبا ما شاء الله ربي نسنر حجالته سقلي أداتي كوني سقلي سبيلة دوبا أبتني حسين كميجرة الددا كانت تتمني تونر الددا محمد الجزيرة تبيكا تنك أني نمني سقلي هورري تنسبه سقلي أكوان سبيلي نشيدا باسيت نمني قرين تونر إر دبريس شاي سكاري رغر غلي فكاتو كيو غاف مدرك رت والبي نمني أبان سقلي دوغا قبو غاف مدرك رت والبي حقيقة نسائي فباتي حقيقة ساقاف سمولتي أكاما قويا سقلي كمبيوتر دو بدأبتني عسان سنيمتي سقلي ندي حنجرة ذهبية جتين كوكي وكل لاغا وركي جرانين عربني سقلي كناتين حنجرة ذهبية دان ذهبا كون كوكي كنا ربيتي نمني قرصة كرا دعواتين اندقين ككرا كان اندقا هو تجرا دعوان إسلاما كرا ددا كيسا أصلو في والفادو قلتومي ربي سران فداتني كإسلاما قدمتو كأمتا كينيان قدمتو كسبا كينيان قدمتو ربي نسيحة تاسسو نموتا قمان دبتين كريف اللي يامني لبني زيزو بالي ابسشا نيو جراتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن جماعة أسكيس جرتن هندي كيسانو سلانموني كما في دبشان كوفتيكها متي منا كانتي مالي فكت امبيكو شيري فوني كوبيلين كينا غرسيسو وان ندما فو تابتابي مليون توكو سينسيسا ان شاء الله رب سني على فيسو واي اكاونتي تي والكباتي اكاونتي هدو اكو مريفو شريف بلس كان شريف يبسو يالتي علني ابسشاره ترجع فيديو هجت شوف يالي توري garu arrayani kana gara message face wano tiktok ay tuttu dufe akasit nurra wal dahe marafu amma wani gudda jira gema gudda tu jira gema mubarak san ratilli argamu qabda accounting arrayan kuni achirratti namota tuttu dufa namni bakka kanati miti bakka wayra mali kana jalata ata tuti esatu yo dufe wani kunu gudda accounting kenna galmanu gae أستاذ نكينا قالين كبجمان نما أكل لبو كنا تتجالن challenge كنا تربان كنا كيست بإذن الله كريم ربي نولا في صوتي نما مالاي أني نما وان انتاني دبتو يو نما وان انتاني قدو يو فولو قدو جرا إمو وانا انتا كتي سنيدام تربان كنا كيست arda jumma da haga turban arda jumma rabbi warachinu hago rabbi achinu habasuti wanje da mitala galmangene argamu qabna kanaf isan illen yero jalqabatif ustad nike nero jalqabatif challenge qabatani nuttu dufan takka isani wa qabatani nuttu dufan akkana godanu jedan inagar kanaf hundi kenayu ittiyanne karorfanne nama rabbi sani lafise nama asirra dhageetti qabdan hundi keessanii video hojjedha ibsisha rabbi sirra hajalatu namoota hojjetan
Abduun faan hin jiranii, Aljaziiraa faan hin jiranii, as keessa namoota ani hin beekuuf hin beekne illee jira. Kanarratti cimnee ustaaza kenna gammaduu qabanii, gammachuun isaanii gammachuu kenna. Kanaaf akkasitti jabaadha jedha. Inshaallah ustaaz waan hundaan isan cinaa jirra. Hagaree fusan dubbatanii masgiduma kee taa'ee jumaa gabbahaa ture, salaatii gabbahaa ture, achumaa isan dhageeffataa ture. Maashaallah inshaallah nguunna biiznillah karim yaaddayna isa wajjin jirra jechuu barbaaddetti haasaan dheeressu. Ulfaadha galatoomaa warra ardii duubarra jiru jummaariif salaataa jirtanii nuti warra ardii gara duraa jiru qaata salaannee keessaa galle warri kanaa duubatti harkifattan yoo Ameerikaan teknooloojiin dura jiraattillee garuu nuti lafti nu daftee nu bariitiin isin dura addunyaan isintu guunnatu guyyaadhaan isin dura jira. Ulfaadha galatoomaa jazaakumullahu khayran rabbi isinirra haa jaallatu. Akkuma jedhame yoo rabbiin keenya fedhe anis dhaabbanni Riyyaanis ummanni jajjabaan ummanni galataa asirra jirtan hundi keessanuu hundi isaatu dhimma ummataatitti rarra'a. Birriin an argadhullee kiisii kaadhuun jiru gommaa konkolaataa jijjiiree ayyaabbadhuun jiru isin mattachi deebisaa naa godhaa jedhee isinillee hin kadhu. Sababni isaa kadhaa osoo hin taane dhimmichillee tokkoffaa biizinasa hojii bittaa gurgurtaati nama kaarotii kotaakkutii gabaa fidateen tokkuma. Lammaffaa ammoo hojii ummatatti bor asinumaa achi deebisee akkuma galaanni asuma achi dambalee isaa achi deemu achillee as deema waan ta'eef bubbeen waan jettu arabni laa tabsuq fi bi'iriin faqat tashrabu minhu yawman bi'irii keessatti hin tufinii guyyaa tokko irraa dhugda jedhanii namatti as deebi'a waan ta'eef galanni yoo har'a walii oolan bor naman oola rabbiin jireenya akkasuma deemti. Cufti keessan ulfaadhaa galatoomaa. Ibsisha online irra yoo jiraate sagalee ofirraa fuudhee lugaa afaan irraa fudhatee dubbatu. Salaamu alaikum yaa jamaa. Niyyeen sorii keessa jira sanumaa fi kan nuti nafkolcha. Salaamu. Challenge kana namoonni kuusee dhamduu feenis baay'ee gammallee hedduu takka waanuma haguma isin jaaladhu isin kabajuu jaalala guddaa isin qaba waan dubbachuudha. Anna osoo isin uumaadhaan hin jedhin sirriitti jaalala misooma akkaawuntiin awwalaa yaa usanuma duree garuu ammoo nama keessa akkaawuntii biraa altuma dhibba kuntama qabu kana so ammas deebinee gaa'isa